har'a magaalaan Gazzaam isheen waggoota lamaaf ibiddaan gubachaa turtiin sagalee ishee dhabuu mirkaneeffattiin namichi waggoota 20 haguuggii diimaa uffatiin Ubaidaa qofa kaasee yeroo inni Israa'el jedhu Tel Aviv rommitu sun har'a callisee jira. Kutaan waraanaa Hamaas Birgeediin Izzaddiin Al-Qassaam gaddaa gadi fagoofam boona guddaadhaan oduu addunyaan dhaga'uu hin barbaanne garuu dhugaam lafarraa qabuu hin dandeenye dhabsee jira. Abuu Ubaydaan sagaleen diddaa Falastiin wareegamee jira. Garuu seenaan kun asirratti dhaabbatu. Addunyaan yeroo jalqabaatiif namicha Abuu Ubaydaa jettee sodaattu sanaam maqaa isaa fi bifa isaa ijaan argiteetti. Inni eenyu isaa dhufee akkamittiin akkasitti jaallatamee akkamittis wareegamee kan jedhu irratti nuti seenaa isaa isa dhokataa maatiin isaa fi hiriyoonni isaa eenyummaan saaxilan gadi fageenyaan qabannee dhiyaannee jirra. Gama kaaniin Dubbii Himaan Haaraan Birgeedii Izzaddiin Al-Qassaam maqaam hooggantoota waraanaa olaanoo kanneen duulaam Tuufaanaam Al-Aqsaam isa gara dhumaa ture keessatti wareegaman ifatti labsuun gadda isaa ibsee jira. Eenyummaa hooggantoota kanneenis gabaabsinee isin dhageessisnaa turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Miseensonni mana maree nageenyaa abbataa biyyoota gamtoomanii kaleessaa wiixataa galgalaa magaalaa New Yorkitti wal ga'uun dhimma Israa'elitti banaa Somaalilaandiif beekamtii kennite irratti mari'atanii jiru. Galmee mana maree nageenyaa inni yeroo baay'ee nagaa addunyaa eegsisuuf dhaabbatee dirree morkii fi dallansuu ta'ee oolee jira. Maaltu murteeffame? Itoophiyaan garee kam qabattee kan jedhu dabalatee guddama Gaanfa Afriikaa balanaan qabannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenya like gochuun jalqabaan firraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam shamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Magaalaan Gazzaam ishee waggoota lamaaf ibiddaan gubachaa turteen sagalee ishee dhabuu mirkaneeffattiin. Namichi waggoota 20 haguuggii diimaa uffachuun Ubaidaa qofa kaasee yeroo inni Israa'el jedhu Tel Aviv rommitu sun har'a callisee jira. Waraanni Birgeedii Al-Qassaam gaddaa gadi fagoo fi boona guddaadhaan oduu addunyaan dhaga'uu hin barbaanne garuu dhugaa lafarraa qabuu hin dandeenye dhabsee jira. Abuu Ubaydaan sagaleen diddaa Falastiin wareegamee jira. Garuu seenaan kun asirratti dhaabbatu. Har'a googiin sun bu'ee jira. Addunyaan yeroo jalqabaatiif namicha Abuu Ubaydaa jettee sodaattu sanaam maqaa isaa fi bifa isaa argiteetti. Inni eenyu eessaa dhufee akkamittiin akkasitti jaallatamee akkamittis wareegamee nuti seenaa isaa isa dhokataa maatiin isaa fi hiriyoonni isaa har'a eenyummaan saaxilan gadi fageenyaan qindeeffannee jirra. Maqaan isaa dhugaam Uzayfaam Samiir Abdullah Al-Kaaluutiin. Inni Abuu Ubaydaan maqaa qabsoo isaatiin. Uzayfaan kan dhalate bara 1987 yoo ta'u garuu iddoon dhaloota isaa Gazzaam osoo hin taane Saudi Arabiyaa keessattidha. Maatiin isaa qe'ee isaanii Falastiin gandaam Naaliyaa jedhamu kan naannoo Asqalaan jirurraa bara 1948 Israa'eloonni yeroo biyya qabatan ari'amanii godaansarra turan. Dhiigni baqattummaa fi haaloo biyya ofii dhabuu dhiigaam Uzayfaa keessatti kan uumame guyyaa inni dhalaterraa eegaleetti. Booda maatiin isaa gara Gazzaa deebi'anii kaambii baqattootaa Jabaaliyaa keessaa jiraachuu eegalan. Uzayfaan ijoollummaa isaatti mucaa addaa ture. Maatiin isaa yeroo har'aa seenaa isaa dubbatan inni mucaa cal jedhaa hayyuu fi namaam gadi of qabu ture jedhu. Ijoollummaa isaatti ture kan inni quraana haffazee barnoota isaatiinis malee bii fidee hin beeku. Yuunivarsiitii Islaamaa Gazzaa irraa digirii jalqabaa fi maastersii shariyaa fi usuula diiniitiin eebbifamee jira. Inumaayyuu yeroo waraanni kun eegalu inni barataa dooktireetii yookaan PhD ture. Meeyyaadaam namicha addunyaan akka shororkeessaa fi nama waraanaatti beektu kun dhugaan dhokataa garuu
iyyuu barreessaafim nama sammuu bilchaasaa qabudha. Huzeefaan yookaan Abuu Ubaydaan yoom uffata waraanaa uffateem gaaffii jedhuuf bara 2004 tureem yeroo Israa'el duula waraanaam guyyoota aarii jechuun moggaasteem Gaazaaratti banteem dargaggeessi fuulaam haguuggatum qawwee M60 qabate tokko masjiidaam Al-Nuur keessatti yeroo jalqabaaf kaameraa duratti mul'ateem yeroo sanatti namni isa beekun turreem. Garuu bara 2006 guyyaa loltuu Israa'el Gilaad Shaalet boojame sanaam Abuu Ubaydaan Dubbii Himaa waraanaa Birgeedii Al-Qassaam ta'ee muudameem. Guyyaa sanaa egalee sagaleen isaa sagalee waraanaa qofa osoo hin taaneem sagalee diddaa uummataa ta'eem. Maaliif Israa'el isa sodaatteem? Maaliif uummanni Arabaam isa jaallateem? Iccitiin isaa olola qofa osoo hin taaneem Abuu Ubaydaan haasaa isaa keessatti jechootaaf filatamuun walaloo fi seenaa Islaamaa walitti makee dhiyeessa tureem. Inni nama siyaasaa qofa osoo hin taaneem inni walaleessaa waraanaa fakkaataam. Jeneraalonni Israa'elillee yeroo waraanni ka'u TV isaanii bananii isa dhaggeeffatuum sababiin isaa Neetaanyahuun nu sobaam garuu Abuu Ubaydaan dhugaa dubbataam jedhanii waan amananiif inni meeshaa waraanaa sammuu isa guddaa garee Hamaas tureem. Yeroo inni sa'aatii 3tti Tel Aviv ni rukutama jedhuun uummanni Israa'el sa'aatii 2:55tti holqa lafa jalaa seenuun akkasitti amantaam horatee tureem. Maatiin isaa har'aam iccitii gaddisiisaa tokko saaxilanii jiruun Huzeefaa yookaan Abuu Ubaydaan nama beekamtii baay'ee jibbu tureem. Maqaa koo hin dhayinaam, suuraa koo hin kaasinaam, ani hojii koo Rabbii koo qofaafan hojjedhaam jechaa tureem. Yeroo namoonni isa faarsan inni ni qaanaam ni dhokataam. Inni nama dhiiga muslimootaaf ba'u nama yeroo daa'imni du'u argeem boo'icha dhaabuu hin dandeenye tureem jechuun maatiin isaa waa isaa himuum. Addunyaan jeneraala jettiim maatiin isaa garuu ilma gara laafessaa jedhanii isa waamuum. Garuu xumurri goota kanaam akkamitti ta'eem? Israa'el isa ajjeesuuf waggoota 20 adamsiteettiim. Mana isaa yeroo 3 gubdee jirtiim. Yeroo darbeem ija isaa tokko dhabeeraam jechuun odeessaa turan. Baatilee darban garuu Israa'el shira xaxxeen isa ajjeesuuf milkoofteettiim. Garuu inni kophaa isaa hin duuneem. Huzeefaan haadha warraa isaa ijoollee dubaraa isaa lamaa fi ilma isaa waliin manuma tokko keessatti boombii Israa'eliin galaafataman. Maatiin isaa yeroo himan dhiigni isaa dhiiga maatii isaa waliin walitti makamee dhangala'eem. Kun xumura gootaati jechuun faarsanii jiruun. Inni dirree waraanaarraa baqatee osoo hin taaneem maatii isaa hammateem uummata isaa waliin beelaam dheebotaa osoo jiruu wareegameem. Birgeediin Al-Qassaam gabaasa isaa keessatti Huzeefaan yookaan Abuu Ibraahim dhumateeraam garuu Abuu Ubaydaan hin duuneem jedhaam. Kana jechuun Abuu Ubaydaan namichaam Huzeefaa jedhamu qofa mitiim. Abuu Ubaydaan ilaalchadhaam. Haguuggiin diimaan sun mallattoo diddaatiim. Har'a Israa'el injifanneerra jetteem gammaduu dandeessiim. Garuu xiinxaltoonni Israa'el namicha ajjeeste malee ergaa isaa ajjeesuu hin dandeenye jedhuun. Dargaggoonni Gazaam 1000 lakkaa'aman har'a haguuggii diimaa bitatanii anis Abuu Ubaydaadhaam jechaa jiruun. Maatiin isaa xumura irrattis ergaa addunyaa raasuu dabarsanii jiruun. Yaa Huzeefaam guyyaa dhalatteem nagaan siif haa ta'u, guyyaa wareegamteem yookaan shahiiddees nagaan siif haa ta'u. Atiim lafa gabrummaa yookaan addunyaa keessaa baateem gara bilisummaa dhugaatti deemteettaam nuti siin boonnaam jedhanii jiruun. Addunyaan har'aam suuraa isaa fuula banaam ilaalaa jirtiim. Fuula tasgabbaa'aam adeeda guutuu fi ijaa qara qabuun. Namichi kun Huzeefaa tureem. Garuu seenaa keessatti Abuu Ubaydaam jedhamee afaam. Sagaleen isaa inniim innahu la jihaad nasrun aw istishaad yookaan kuni qabsoodhaam injifannoo yookaan wareegama jedhu sun dhalootaa dhalootattiim tulluuwwan Falasxiin irraa dhaga'amaa jiraataam. Gazaan har'aam haguuggii ishee baasteem fuula ishee dhiigaan niqameem addunyaatti agarsiiftee jirtiim. Dubbii Himaan Haraam Birgeedii Al-Qassaam maqaam hooggantoota waraanaam olaanoom kanneen duulaa xuufaanaam Al-Aqsaam isa gara dhumaa ture keessatti wareegaman ifatti labsuun gadda isaa ibsee jiraam. Dubbii Himaan Haaraa kun seenaafem itti gaafatamummaa gootonni kun qabaachaa turan. Akka utubaa waraanaattiim akkamittiim lola Israa'el waliiniim akka hoogganaa turan tarreessuun ragaa ba'ee jiraam. Tokko Muhammad Sinwaar ergaa Muhammad addeef wareegamee boodaam waraana isa dhumaa Gazaarratti taasifame keessatti ajajaa waliigalaa ta'uun hoogganee jiraam. Obboleessiim Yahyaa Sinwaar kun
itti gaafatamaa duula yookaan opereeshinii Birgeedii Al-Qassaamii fi ajajaa Birgeedii Kaan Yuunisturii sammuu qaroo duubaa duula waraanaa gurguddaa fi addaam kanneen Israa'el irratti raawwatamanii ture. Ijaarsaa fi guddina neetwoorkii holqa lafa jalaa Al-Qassaam kan wal xaxaatee sanaam hoogganee jira. Bara 2006 duula loltuu Israa'el Gilaad Shaalet booji'uu sanaam hoogganee jira. Haleellaan onkoloolessa 7 2023 qindeessuu keessatti hooggantoota ijoo keessaa isa tokko yoo ta'u, waraanni Israa'el duula bal'aa Kaan Yuunis irratti baneen booda ajjeefamuu isaa labse. Lammaffaan Muhammad Shaabaanaadha. Ajajaa Birgeedii Raafaa miseensa mana maree waraanaa ture. Waggootaaf hoogganaa kutaa miidiyaa waraanaa ta'uun tajaajilee jira. Ajajaa dirree waraanaa isa gameessaa magaalaa Raafaa ture. Kibba Gazaa keessatti haleellaawwan waraanaa Israa'el irratti raawwataman hoogganee jira. Israa'el kibba Gazaa keessatti isa ajjeeste. Sadaffaan Hakaam Al-Isaadha. Hooggantoota waraanaa Birgeedii Al-Qassaam warra hunda caalaa beekamoo keessaa isa tokko. Hundeessaa fi abbaa kalaqaa sirna leenjii waraanaa Al-Qassaam leenjii humna dirree fi humna addaa ni to'ata ture. Karoora ittisaa hunda galeessaa Al-Qassaam kan qopheessisedha. Muuxannoo leenjii waraanaa biyya alaarraa gara keessoo Falasxiinitti kan ceesisedha. Abbaa yaadaa hojii dhaabbataa kan leenjii waraanaa keessatti lafa qabsiisedha. Waxabajjii darbe keessa magaalaa Gazaa naannoo Al-Sabraa jedhamutti haleellaa qilleensaan wareegame. Afuraffaan Raayid Saadem itti gaafatamaa kutaa oomishaa waraanaa kan Birgeedii Al-Qassaamidha. Abbootii hundeessitoota dhaloota jalqabaa Birgeedii Al-Qassaam keessaa isa tokko. Itti gaafatamaa olaanaa sarara oomisha rasaasaa Al-Yaasin 105 kan taankii diinaa barbadeessuu sana ture. Guddinaa fi qaroomina mataa waraanaa kan misaayilotaa to'ataa ture. Misaayilaan M75 jedhamu kan Tel Aviv rukutuuf tajaajilee sana oomishuu fi guddisuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Israa'el muddee 13 2025 waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun isa ajjeeste. Kanaan dura yaalii ajjechaa hedduu jalaa miliqee ture. Galmi mana maree nageenyaa inni yeroo baay'ee nagaa addunyaa eegsisuuf dhaabbatee dirree morkii fi aariitii oolee jira. Dhimmi ka'umsaa morkichaa waraana Yuukireenis ta'e waraana Gazaa miti. Dhimmi har'a addunyaa wal qabsiisee dhimma Gaanfa Afriikaati. Ambaasaaddarri Israa'el Joonaatan Miiler waltajjiirra dhaabbatee ija isaa miseensota mana marichaa irra naannessuun gochaa biyyi isaa raawwattee falmuuf yaale. Somaalilaandiif beekamtii kennuun keenya carraa nagaa fi misoomaati malee weerara miti jedha. Yeroo sagaleen isaa iyyan isaa mormiitiin liqinfame. Ambaasaaddarri Gamtaa Arabaa Majid Abdul Fattaan lansuu guddaan kee akkas jedha. Israa'el shira keessan isin Somaalilaandiif beekamtii kan kennitan nagaaf osoo hin taane uummata Falasxiin Gazaa dachii isaanii irraa buqqisanii dooniin akka meeshaatti Gaanfa Afriikaatti gatuu fi nuti kana hin eeyyamnu Afrikaan kosii Israa'el miti jedhan. Jechi kun galma sana raasee jira. Paakistaan, Aljeeriyaa fi Siiraaliyoon dabalatee hundi isaanii Soomaaliyaa cinaa hiriiran. Somaalilaandiin kutaa Soomaaliyaati. Israa'el daangaa Afriikaa tuquu hin qabdu jechuun mormanii jiru. Garuu Israa'elii fi Ameerikaan kophaa hin turre. Duuba isaanii gaaddiddoon biyya tokkoon mul'ata ture. Isheenis Itoophiyaadha. Gabaasni maariif akka saaxileetti Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuun ishee kennaa tarsiimoo Itoophiyaaf kennamedha. Itoophiyaan Somaalilaand irraa ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee mallatteessite. Yeroo sanatti Masrii fi Soomaaliyaan itti duulan. Adda garuu Israa'el dhufuun Somaalilaand biyya jettee labsite. Kun Itoophiyaaf karaa banaadha. Kanaafidha Itoophiyaan mana maree nageenyaa keessatti sagalee kennuun callisuu kan filatte. Garuu dhimmi kun Itoophiyaa fi Soomaaliyaa qofa miti. As keessaa gaa'ila diimaatu jira. Isin galaana diimaa cufanii daldala Israa'el qabanii. Israa'el ammoo isin gama sanaan Yemen yoo jiraattan ani immoo gama kanaan Somaalilaand irraa qubadheen isin hordofaa jetti. Uffanni berberaa fi Hargeysaa ammaam ija Israa'el ta'uuf jiru. Kanaafidha pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan ilma mootii Kuwait Sabaam Al-Khalid waliin bilbilaan yeroo dubbatan kun shira Israa'el naannoo keenya bobeessuuf xaxxeedha jechuun kan akeekkachiise. Diraamaan kun sadarkaa olaanaarra kan ga'e. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud hatattamaan gara Turkii Ankaraa daawwii idileef deemaa kan jiranii. Erdogan isaan simatee Soomaaliyaan hin diigamtu nuti si waliin jirra jechuuf jira. Amma Gaanfa Afriikaa bakka lamatti hiramaa jira.
garee tokkoom Israa'el Somaaliland FM dhoksaana moo Itoophiyaadhaan garee lammaffaan Somaaliyaam Turkiim Masriim gamtaa Arabaa FM gamtaa Afriikaadhaan wanti hunda caalaam nama naasisuu garuu mormii keessoo Somaalilandidhaan magaalaa Moqaadishoo keessatti istaadiyeemiin guutameen uummanni kumaatamaan Israa'el diina Islaamaati jedhee hiriira ba'ee jira. Hargeysaa keessattis uummanni gosa Samaroonii fi kanneen biroon alaabaa Falastiin qabatanii nuti dhiiga obboloota keenyaa gurgurree biyya hin taanu jechuun pireezidaantii isaanii morman. Pireezidaantiin Somaliland Abdurrahmaan Irroon Neetaanaa wajjin kolfuus teessoon isaa garuu raafamaa jira. Wanti Niw Yoorkitti teessoon falmii waraqaa qofa miti. Kun jalqabaa waraana Gaanfa Afriikaati. Israa'el fi Itoophiyaan ulaa galaanaa fi nageenya barbaadu. Somaaliyaa fi Masriin ammoo birmadummaa fi bishaan abbayyaa tikfachuu barbaadu. Duukanaam uummanni Gazaa kan beelaa jiru sun akka kaardii xabichaatiin gurguramaa jira. Soomaaliyaan nuti Gazaa hin gannu jetti. Israa'el ammoo nuti Somaalilaandan hin dhiisnu jettee jirti. Egaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.